Aartistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Galaanaa Gaaromsaa wallee haaraa Oromiyaa jedhu dhufaa jira. Ashamaan harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoonni chaanaalii keenyaa gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa fi hedduullee kan namatti tolu tokko isinii qabadee dhufeera jechuudha. Odeeffannoon kee maalii kan jettaa jirtaniif immoo odeeffannoon irra qabadee waa'ee aartistii Galaanaa Gaaromsaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa odeeffannoon irra qabadee otoo isiniin ga'een dura YouTube chaanaalii keenyaaf warroonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun oduu haaraa fi odeeffannoo haaraa aartistoota irraa dhufan illee akkasuma bukkee ka'uu fi chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Kan biraan immoo dabalatee aartistoota keenya kana cina dhaabadhaan isiniin jedhaa viidiyoo qabdan kana sheer YouTube irrattis, Facebook irrattis, TikTok irrattis akkasumas illee Telegram irratti gochuun aartistii keenya kanallee bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Yoo ishiin sheer gootan sirbi keenya aartistii keenya namoota hedduu bukkee illee Oromiyaa guutuu waliin ga'uu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya keessumaayyuu Oromiyaa darbee namoota baay'ee bukkee illee ga'uu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu sheer gochuun dagatinaa. Oduu isinitti baay'isuu gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beektan egaa aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistii Galaanaa Gaaromsaa kanaan dura uummata bukkeetti aartistii ija tokkoon ilaalamuu fi akkasumas illee aartistii Oromoon qabdi jedhamu keessaa isa guddaa fi isa olaanaadha jechuudha. Aartistiin Galaanaa Gaaromsaa akkuma beekamu aartistiin Galaanaa Gaaromsaa duraan bara maaster pilaaniidhaa kaasee illee sirba qabsoos dabalatee sirba jaalalaas walitti qabiyyuu lamman isaanii uummata bukkeedhaan ta'aa ture jechuudha. Aartistiin keenya kun egaa keessumaayyuu sirboota dhiyeenya kana babaasaa turan duraanuu kan jedhu akkasumas illee dheengadda kana kan baasee turan yaa shuuraa koo kan jedhullee aartistiin keenya kun sirboota garaagaraa hedduu isaaniillee uummata bukkeedhaan ga'aa ture jechuudha. Keessumaayyuu aartistiin keenya kun dheengadda kana qabatee kan dhufe yaa shuuraa koo kan jedhu sirbi baay'ee namatti toluu fi ergaa guddaallee kan qabudha jechuudha. Sirbi suni yoo sirriitti irra deddeebitan dhaggeeffatan jechuudha daawwattoota keenya. Aartistiin keenya kun sirbi isaallee yeedaloonsaa, walaloonsaa fi ergaansaa akkasumas illee kiliipiin hojjetamillee baay'ee kan bareeduu fi aartii Oromoo keessaa guddisaa jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu aartistiin keenya kun amma immoo wallee haaraadhaan qabadee isiniif dhufaan jira jechuudha. Amma immoo egaan aartistii keenyaan maal jettu warroonni nagaan kottu jettan koomentii jalatti lakkoofsa lama immoo barreessuun dagatinaa. Akkasumas illee jaalala keessanii aartistii keessan qabdan kanaaf illee koomentii jalatti aartistii keenya kana jecha tokkoon ibsaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan kana bichaa miti aartistiin keenya kun wallee garaagaraallee baasuudhaanii akkasumas uummata bukkeetti albama sadaffaa hojjetee sadansaa gadhiisee illee uummata bukkeetti aartii Oromoo guddisuudhaan illee baay'ee daran olaanaa kan qabudha jechuudha. Keessumaayyuu wallee amma qabatee dhufaa jiru kan immoo wallee mata dureen isaa Oromiyaa kan jedhuu fi akkasumas illee uummata bukkeetti jaalatamummaa guddaa ittiin kan argatu jechuudha. Aartistiin keenya kun wallee isaa kanatti hojii baay'ee baasee illee dadhabee kan itti dhufaa jiru akkasumas illee kiliippii kan mataa isaatti hojjetee akkasumas yeedaloonis walaloonis kan barreessee kan itti hojjete aartistii Galaanaa Gaaromsaadha kan ta'udha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan sirba isaa kanaan dafii qabadhu nuu kottu jennaan. Egaan daawwattoota keenya aartistiin keenya kun immoo yoom dhufa eessatti dhufa kan jettaniif immoo deebiin isaa illee ammas viidiyoo kana keessa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya aartistii kana yoom dhufa kan jettan hunda keessaniif iyyuu aartistiin kun kan inni irratti dhufu YouTube chaanaalii mataa isaatii sabiskiraayibii 300 fi isaa olii kan qabudha jechuudha. Kan yoom dhufa jechaa jirtaniif immoo aartistiin keenya kun harka gara toora Facebook isaatti maxxanseenii
ji'a kana keessa sirbi kun hin dhuma jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan hundi keessanuu sirba torbee ji'a kana gidduu bahu artistoota garaagaraallee baasaa jiru waan ta'eef isin immoo artistii keenya kanaa fi sirba isaa irra deddeebi'uun daawwadhaati. Akkasumas illee chaanaalii kana immoo viidiyoo kana sheer gochuudhaan sooshaal miidiyaa qabdan isaa irratti sheer godha. Artistiin keenya kun utuu inni sirbi isaa sun hin bahin uummata hedduu bukkeellee akka yaadi isaa qaqqabu akka danda'u godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti qabannee deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.